السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل قبل يا جرتو الحمد لله. أرمو على جوال خيني خبوت مجتورة خيسا هو واتساب بجتورة واتسابيني هدو ورجو قري أدى خيسا جرو هدو جوال خيني خيسا جرو تخنا في اتتي واتسابين أبدو إسمتي أغرسيس حالا قري هدو خيسا جرو حكيني أخبر هدو خيسا جرو رسالان قري سنة ترقمتو فيديو أوديو ريكوردي واني وندي جتورة akka jawwaala keenya keessa garaa keessa gadi hin seenne akkasuma ammallee haala bika takkatti itti firraa diileetti goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Waatsaappiin keessaa goree namatti heddummaatte hedduu jawwaala keenya wanni balleessaa irra guddaan jechuudha garee waatsaappiiti. Kanaaf garee keessaa leeftii qabannee deemuu osoo hin taane waan risaalaa achirratti buutu akka jawwaala keenya garaa keessa hin seenne godhuu dandeenya jechuudha. Kanaafi sirriitti na fotofaamee isinitti agarsiisa. Kanaan dura jechuudha haala jawwaala guutamee ammallee itti firraa qulqulleessitan isinitti agarsiiseen ture jechuudha. Warri hedduu viidiyoon nutti mul'attu jettanis jirtanii haalatti ijee viidiyoon isinitti mul'atanii ofitti as dhiyeessitanii irraa hubattanii isinitti agarsiisa jechuudha. Har'a immoo haala waatstaappii hiccitii waatstaappii isinitti agarsiisa. Kanaafuu sirriitti nu hordofaa. Guseentanii immoo warri haariyaa dhuftanii sabiskiraayib laayik godhuu hin dagatinaa. Warri duraan jirtanii immoo laayik godhuu hin dagatinaa jechuudha. Komantillee waan isin dhibee jalatti waan gaafachuu dandeessan komantii godhaa inshaallah. Akkasuma yoo sheeris godhaa. Waatstaappii haaseennu. Egaa waatsaap irratti dhoofnee tuttuqaa sadeen jechuudha. Tuttuqaa sadeenii mataa gubbatti argamtu tanarratti dhoofna. Tuttuqaa sadeen tanarratti eega dhoofnee kunoo barreeffama kanaatu dhufa. Barreeffama 5 jechuudha. Kanarraa kadhumarratti argamu sitiingis fayyadu kanarratti dhoofne jechuudha. Meeqame kunoo barreeffama sitiingis iftuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Tuttuqaa sadeen tana tuttuqaa sadeen mataa gubbaa tana ni agartanii kana gadhoofne jechuudha. Eegachi gadhoofne kunoo barreeffama kanaa dhufa. Barreeffama kanarraa isa amma jalarra jiru kan amma irraa ofaa isinitti agarsiisu kan sitiingis fayyadu kan kanarratti dhoofne jechuudha. Eega kanarratti dhoofne kunoo haala kanaan nu dhufe kanarraa mee amma istooreeji intu daata hajoo kan amma irraa ofaa isinitti agarsiisu kanarratti gadhoofna. Eega kanarratti dhoofne kunoo ammallee haala kanaan dhufe amma fakkeenyaaf gubbaa kanarratti jalqaba irratti jechuudha. Change storage ja'a barreeffamni irraa ofii isinitti agarsiisaa jiru kan mee kanarratti dhoofne waan kana keessa jiran laalla. Eega sirriitti dhoofne kunuudha walakkaa bira kutee jira jechuudha. Wanni waatstaappii qoftiin jawwaala kiyya jawwaala miidhaa jiru fakkeenyaaf jawwaala kiyya wanni waatstaappii bichaa walakkaa bira kutee jira 652 jechuudha. Walakkaa bira kuteeti jira jechuudha. Wanni waatstaappii qofarraa jawwaala keenya miidhu jechuudha. Kanaaf amma hundi gareedha. Amma kunis gareedha. Amma kanatti agartan tun gareedha. Garee tana kun hundi gareedha jechuudha. Kanneen hundi garee adda addaati garuma barnoota adda addaati jechuudha. Kanatti kunneen hundi gareedha. Garee dila sana keessa jira fakkeenyaaf tunutti mata matatti jechuudha. Audio ergan viidiyoo ergan rekoordii ergan akka hundi isaaniitu jechuudha. Kanarraa amma fakkeenyaaf garee isii jalqabaa tanarratti mee yoo dhihe mee tana keessa garee mee tanarratti yoo dhihe tunneen immoo rekoordiidha jechuudha. Rekoordii gareen san ergitu. Kun immoo kana keessa audio fi konkolaataan hin jiranii garuu rekoordii qofa. Kanaaf eessarra dhaha bakka kana ni agartanii bakka akkasan tuqa kana keessatti akkasitti raayitii gisee goone bakka takkatti raayitii ta'ee jira bakka takkatti diileet irraa godhudha. Gubbaa kanarra dhufneeti diileetii ni agartanii diileet sanirra dhoofne. Kanaan booda kunoo diileetii tanarratti dhoofne jechuudha. Diileet ta'aa jira jechuudha. Kunoo qulqullaa'ee jechuudha. Wanni garee kana keessa jira bakka takkatti ofirraa diileet godhee jira. Mee ammaas if duuba deebinaa. Ammallee if duuba deebinaa mee amma tanarratti haadha hoomamee garee tanarratti hin dhaha.
Tanarratti gunde hono viidiyoo tunneen suuraa rikoordii viidiyoo adda addaa kanneen jira jechuudha. Kanas bakka takkatti ofirraa diileet godha. Akkasitti jechuudha. Kanaan booda diileet irratti dhaha. Diileet. Kanaan booda mallee diileet irratti dhaha. Diileet. Haala saniini diileet rikoordii ofirraa goona. Ammallee F2 deebinee garee hundarratti akkasii dhadhooytanii rikoordii ofirraa diileet godhuu dandeessanii ammoo waan barbaaddan waan jaalattan immoo akka diileet hin goone amma fakkeenyaaf tana keessa kunoo audiyoo jira turundi rikoordiidha agartani akkanatti jechuudha waan akkanaa kanaa jawwaala reefu ammaa 500 amma ni ilaalla xiqqoo booda stooreejii jechuudha ammallee mas bakka sanatti raayitii gooneeti diileetii gisee karaa raayitii nuti ammoo kana keessa deemtanii waan diileet godhuu hin feene rikoordii haa ta'u waan diileet godhuu hin feene raayitii akkasitti hojjetanii irraa deebitan jechuudha. Diileet irraan deebi'u gubbara dhooytanii ammallee diileet irraa gootan jechuudha. Haala saniini akkanatti qulqullaa'aa jira. Akkasitti rikoordii namaa sagalee namaa akkasitti ofirraa diileet gootanii ammas mee of duuba deebineetiin haala saniin kan amma isinitti agarsiise amma karaa biraa ammallee gad deemnee sorry ammallee achumara amma fakkeenyaaf achumatti deebi'ee 610 deebi'ee reefummoo 652 turreemi bakka kanatti jechuudha. Amma immoo 610 hedduutu nurraa massaame kanaa jawwaala keenya miidhaa jira. Ammallee maasiisi fakkeenyaaf garee audiyoo amma kunneen hundi audiyoodha laasinitti agartanii audiyoo jechuudha. Illee kun audiyoo rikoordii haala kanaan viidiyoo akkasitti jira. Kana keessaa yoo immoo diileet godhuu hin feene tahee assalaamu alaikum akkasitti dhiifattan kana. Haan immoo akkasitti dhiifattanii kan ammoo irraa akkas gootanii kan booda guutumatti ofirraa diileet gootan isin waan isin barbaachifne as keessa waan galee jiru waan garaa keessa galee jiru jechuudha. Kanaan booda bakka kana dhooytanii ofirraa gubbaa kana dhooytanii diileet jechuudha. Akkasitti haala saniin hayina ammallee san bira dabarreen maasis if duuba deebi'ee ammas waan biraa isinitti agarsiisa. Amma meeqa ta'e 500 reefu 610 ta'e maasis ammas 537 ta'e akkasitti gad deema jechuudha. Amma garee takka moo lama qofa keessaa akkasitti diileet godheemi garee hunda keessaa yoo akkasitti diileet godhe guututti naaf qulqullaa'a jechuudha. Stooreejii wannumaan guutee jiru waan garee tana keessaati jechuudha. Kanaaf garee keessaa liiftii qabannee deemuu osoo hin taane waan garee tana keessa jira ammatti ofirraa diileet goona akkasumallee akka maasiisi jawwaala garaa keessa gadi hin seenne godhuu dandeenya. Amma reefoon tana stooreejii kanarratti dhooyneemi amma asitti gabbuuna waan yuusingii moobaayil daataa warra moobaayil daataatti fayyadamuuf jechuudha. Irratti hin gadda ammallee kana. Isin amma kana raayitiidhaan jirti agartani raayitii kanarraa oofna. Akkasitti raayitii kanarraa oofne maaliif amma akka reefu raayitiidhaan jirtu sanitti yoo jiraate bakka kun jechuudha. Guututti wanni achirratti ergama amma kun footoodha. Footoon akka ergamtutti asirratti gabbuuti jechuudha. Keessa gabbuuti audiyoonis akkasuma viidiyoonis akkasuma. Yoo immoo lakki footoon agaraa keessa naaf gabbuutu keetu taate raayitii gooteetti dhiiftu. Lakki footoo miti audiyoo naaf gabbuutu keetu taate ammas raayitii goota. Yoo immoo hundi akka garaa keessa sitti gadi hin buune jawwaala kan hin balleessine kan gootu kan barbaadu taate hundi akkanatti raayitii irraa ofteeti okkee kanarratti dhooytee okkee goota. Ammallee kanallee warra waayifii fayyadamuu fi kanas kun haaluma kanatti yoo kana raayitiidhaan jiraate raayitii akkasitti irraa oftee banaa kana goota okkee kana goota jechuudha. Kanaan booda wanni garaa jawwaala keenyaa keessa jira gadi hin buutu jechuudha. Kanaaf haala kanaanii fayyadamnaa isiniin ja'a. Amma if duuba deebi'ee ammallee chaat bikayyattu kana agartani chaat bikayyattu kanatti irratti dhooyne chaatii kanarratti hoggaa dhooyne miidiyaa beesibiliitii kayyoo kana ni agartanii kabanaa jiru kana hedduu nu miidha jechuudha. Isa banaa jiru kana amma oon ta'ee jira jechuudha. Inni kun miidiyaa beesibiliitii kayyoo kuni oon ta'ee jira amma oof ta'uu qaba irraa cufuu qabna. Akkasitti yoo cufne
wanni jawwaala keenyarratti ergama garee hundarratti ergama gadi hin seentu jechuudha. Akka jawwaala garaa keessa hin galle achumarratti garumarratti hafti yoo ofii teenyaaf jechuudha waan barbaanne achumarraan sheer nuti garaa keessatti godhanne malee ofii isaatiin jawwaalli garaa keessatti dabarsuu hin danda'u jechuudha yoo bikka kana akkanatti ofirraa goona bikka kana jechuudha bikka kana gartanii kana jechuudha kanammoo akkatti oon ta'ee jiraachuu qabaa of ta'ee jiraachuu qabaa jechuudha. Akkasii itti fayyadamaa irraa kanumaan isin qabadhuufee haala kanaan jawwaala keenya tanaan durallee piroofaayila akka gabbuufatanii itti qulqulleeffattan isinitti agarsiise ammallee ammas haala biraa akkaataa biraa jechuudha haala ammas jawwaala keenya itti qulqulleeffannu ammatti isin biraan gahaa kanaafi amma na warreen hojjettootanii galatooma nagaan jiraatu.